Jechaa turretti Oromoonni Afrikaa kibbaa damee magaalaa Keepitaawun haala nama gammachiisuun sochii keessatti hirmaachaa jiru. Tumsa Oromoota Baalee gammoojjii Baaleef Oromoonni Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgii fi akkasuma magaalaa Darban lallaba ijoollee Baaleedhaa Oromoota addunyaarra jiraniif lallaban kana keessatti hirmaachuudhaan qooda namummaa fi sabummaa dhimma waloo keenya Oromummaa keenya kan ittiin dhugoomsinu waan taateef akka qooda keessa fudhattan isin beeksifna. Gochi Oromoota Oromoo Keepitaawun yeroo ammaa kana Oromoota Baaleetiif kallattiilee adda addaatiin hojiin jalqabame kun hojii boonsaa fi barabaraan Oromoonni Afrikaa kibbaa dachee Afrikaa keessaa hirmaannaa Oromoota Baaleef godhaa jiran sadarkaa adda durummaadhaan akka socho'aa jirus odeessi adda addaa nu dhaqqabee jira. Mee ammantanatti namoota kallattiidhaan dhimmi Oromoota Baalee dhimma kooti jechuudhaan kallattii adda addaatiin hirmaannaa godhaa jiran maqaa isaanii isiniif dhoofna. Hayaatu Musbaa, Arif Ismail, Shamil, Khalid Fahmi, Sheikh Muhammad, Abdulaziz Aman, Abdul Samad, Sheikh Muhammad, Seifu Badri, Ziyad Muhammad, Ghazali Ahmad, Muhammad Yasin, Mame Abdurrahman Jawar, Abdul Jabbar Fahmi Ahmad, Sisai, Abdul Razak Saar Sheikh Muhammad, Abdul Wahab Sheikha Usman Abdul Hakim, Hussein Jimma, Jabir Aliyi, Hussein Yokan Abba Jila, Nasruddin Aragaw Zainu, Abdulaziz Abdi fakkeenyummaan eeramanii marreega warroon yaamicha Oromummaa fudhatanii dhimmi rakkoo Oromoota Baalee dheebuun Oromoota Baalee beela'uun Oromoota Baalee beela kooti beela haadha kiyyaati beela obboleessa kiyyaati jechuudhaan garanatti dhuftanii tumsa Oromummaa fi sabummaa gochaa jirtan hundi keessanuu Oromoota Baalee biraa miti. Haqni keessan kan jiru Rabbiin bira jira. Oromoon yeroo ammaa kanatti kallattiilee adda addaatiin tinnisa qaabsoo Oromoo keessatti hirmaachaa dhimma waloo keenyaa Oromoota Baaleef dirmachaa jirtan dhugaa dubbachuuf ammas irra deebinee maqaa sochii qeerroo Baaleetiin galfata seenaa galmee keessatti galmooftanii jirtan. Oromoonni addunyaarra jirtan fakkeenya Oromoota Afrikaa kibbaa magaalaa Keepitaawun fakkeenyummaa gorachuudhaan yaamicha qeerroo Baalee kallattiilee adda addaatiin obboleewwan Oromoodhaa idil addunyaaf godhan keessatti hirmaattanii galfata seenaa akka kaawwattan abdiin qabna. Haaluma kanaan Oromoonni biyyoota Eeshiyaa adda addaa keessa jirtan yeroo ammaa hirmaataa akka jirtanis odeessi adda addaa nu dhaqqabee jira. Garuu haala kaleessa bara 2016 hirmaannaa adda addaatiin hirmaataa turtanitti har'aan tana akka isiniif hin mijoofne wantoonni hedduun ni eerani. Keessaayyuu haalli jireenya biyya Suud Arabiyaa akka malee ulfaachuun isaa dargaggoota kaleessa rakkoo saba isaanii qoodaman kan biyya ijaaran kan biyya misoomaan kallattii adda addaatiin bira dhaabbachaa masgiidaa fi nama rakkataa bira dhaabbatanii Oromummaa isaaniitiin Oromoo gargaaraa turan har'een tana man hidhaa Suud Arabiyaatti argamuun isaanii hangam takka akka nu miidhes ni beekna. Marreega armaan dura yeroo ciniinsuun Oromiyaa keessa gale Oromoonni Suud Arabiyaa keessaayyuu biyyoota Eeshiyaa adda addaa keessa jirtan fakkeenyumaaf biyya Suud Arabiyaa haa yaamnu malee tumsi isin gochaa turtan waatsaappii fi kallattii teelegiraamaan akkasuma mootuu kallattiilee adda addaatiin hojjechaa turtan galmee seenaarraa dubbachuun ni danda'ama. Marreega Oromoonni har'aan tana biyyoota Arabaa keessa jiraachaa keessaayyuu mirgi waloo hin qabne keessa jiraachaa kiisii keessan furdisuu dhiistanii saba keenya kan beela'eef tumsuu wayya jechuudhaan Oromoota Baaleef sagalee taatan akkasuma gama diinagdeetiin utubaa jirtan ammas irra deebinee maqaa sochii qeerroo Baaleetiin galatoomaa isiniin jenna. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana Oromiyaa guutuu keessa rakkoon akka jiru ni beekna. Garuu immootu rakkoo waan calti waan taateef rakkoon uummata Baaleedhaa rakkoo caaminsaa yookaan immoo balaa hongeeti. Addunyaa kanarra wanti ulfaataa fi cimaa yoo jiraate beela'uu fi caama yookaan hongeedhaan dararamuudha. Mukni ni goga, lafti ho'aan ni dabala, akkasuma immoo bishaan dhugaatii ni dhabama. Wanti nyaatanii fi wanti uffatanis yeroo itti dhabamuudha. Keessaayyuu yeroo ammaa kanatti namaa fi beellanillee wal bira harcaa jiraachuun isaa yaaddoo guddaa waan ta'eef sochii Oromoota Baaleef tumsi godhamaa jiru addunyaa hundarraa cimeetti fufuudhaan Oromoota Baaleedhaaf kallattii adda addaatiin
xinnisa jireenya isaanii akka gootan isin jenna. Oromoonni Baalee kaleessa qabsoo Oromoo keessatti ilmaan isaanii wareeganii qabsoo Oromootaa keessattis qooda leencaa qabaachuu isaanii seenaa qabsoo ijoollee Baalee fi lola Dhoombir yaadachuun dirqama. Bara 1968 keessa qabsoo ijoolleen Baalee godhaniin Oromoota hedduudhaaf doo itti godaanan taate kan tajaajilaa turtee fi Oromoota hedduu kan ofitti hammatte lafti siikoo mandoo Oromoonni Baalee seenaan ragaa baya. Har'aan tana dantaa siyaasaatiin wal qabate ummanni kaleessaa Oromoota sooraa ture. Har'aan tana rakkoo kanaaf yoo saaxilamu haala bulmaata siyaasaatiin akka wal qabates namoonni adda addaa addeessanii jiran. Oromoonni Baalee haala teessuma ji'oogiraafikaalii irraa kan ka'een lafa badhaatuu fi quubsama jireenya dhala namaatiif filatamtuu kan taate bonaa gannatti yeroo 3 oomishachuu kan dandeessu, akkasuma immoo oomishni adda addaa qamadii, garbuu, antara, hanga baaqilaa fi akkasuma lafa turizimiidhaan Oromiyaa keessaafis addunyaa kanaaf fakkeenya ta'an kan qabdudha. Yoo fakkeenyaaf furan gaarri Saannatee, paarkiin Diishoo, holqi Soofmar, Odaa Roobaa hangafa Oromootaa kan ta'ee fi akkasuma bakka gadaan Oromootti itite madda walaabus godina kanatti argama. Maarreegaa godinni seenaa kana hundaa qabu har'aan tana roorroo beelaatiin yoo himamu Oromoota addunyaa jiraniif qaanyiidha. Oromoota qe'ee isaanii irratti badii tokko malee shira addaatiin miidhamaa jiran kanaaf miidiyaan biyyaalessaa sagalee tokkollee hin dabarsine. Maarreegaa abbootiin qabeenyaa, abbootiin amantaa akkasuma abbootiin gadaa Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin ummata haqa isaa irratti seenaan dabaan irratti dalagamaa jiruuf sagalee ta'uudhaan ummata keenyaaf haa birmannu isin jenna. Kuni labsii sochii qeerroo Baalee gama madda walaabuu miidiyaatiin dabarfatanidha. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jecha an kan isin wajjin ture obboleessa keessan Falmataa Roorroo gama madda walaabuu miidiyaa peejii keenyaatiin. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha Oromoota Baaleef tumsuun dirqama malee fedhii miti. Sagantaa koo goolabee jira. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Fedhii osoo hin taane dirqama. Oromoonni Baalee shiraa diinaa bara 2016 kibba ba'a Oromiyaa qunnameen Harargee, Baalee, Booranaa, Wallaggaa amma Wallootti qabsoo Oromoodhaa laamsheessuuf bara 2016 dalagameen Oromoonni kibba ba'a Oromiyaa hangi tokko qe'ee isaaniitti deebi'an illee Oromoonni Baalee hanga har'aatti qaamni tokkollee furmaata kennuuf dhabuurraa kan ka'een gammoojjii keessatti, aduu keessatti, haala qilleensa ulfaataa fi jabaa ta'e keessatti muka jala galuudhaaf dirqamanii jiran. Isaan kuwwan immoo sharaa uffatanii jiraachuudhaaf dirqaman. Har'a rakkoon heddummattee haalli qilleensa addunyaa faalamee akkasuma mootuu jijjiiramni waqtiitiin kan wal qabate roobni dhabamuurraa kan ka'e beellada isaanii kan horsiifatanii aannanii fi foon isaanii nyaatanii jiraachaa turan har'an tana isaan wajjin beelawanii rakkoo guddaaf saaxilamanii jiran. Maarreegaa waa'ee Oromoota Baalee isin barsiisuuf miti. Oromoota Baaleef tumsuun galfata seenaa jaarraa kanaati. Oromoota Baalee bira dhaabbachuun Oromummaa qofa naman gaafatu namummaan murteessaadha. Dhala namaa ta'uun qofti gaadha. Oromoonni Baalee haqa Oromoo irraa qaban. Oromoonni Baalee haqa biyya sanirraa qaban. Oromoonni Baalee arjooma seenaa qaban. Oromoonni Baalee dugugguruu dugdaa diinagdee biyya saniiti. Kan akka Odaa Roobaa, holqa Soofmar, dirree Sheek Huseen, paarkii biyyaalessaa Baalee fi akkasuma immoo madda misoomaa yookaan immoo maddoota adda addaa kan of keessaa qabdudha. Madda turistii kana qofaa miti. Dachee waggaatti al tokko yookaan immoo al lama oomishuudhaan yoo sanii ol abbaan hojjete taate yeroo 3 oomishuudhaan misooma keessatti qooda guddaa qabdudha. Baalee bonaa ganna jechuudhaan facaafatanii haammatanii horsiifatanii kan keessatti jiraatan ture.
lafa beelaan himamtu osoo hin taane lafa kaleessa Oromoon itti godaanee itti horsiifatee itti qotatee jiraachaa ture akka ta'e seenaaleen hedduun ragaa ba'u. Maarigaa Oromoonni addunyaarra jirtan kallattiilee adda addaatiin Oromoota Baaleetiif akka tumsitan akkaawuntingii kallattii lamaan banamee jira. Tokko akkaawunt Raayyaa Abbaa Mancaatiin isa egeree jedhu irratti cuqaasuudhaan Oromoota Baalee bira dhaabbattan. Inni lammaffaa Sheekh Sa'aad ustaaz keenya dargaggeessa gameessa biyya baqaa keessa ture har'aan rakkoo uummata keenyaa wajjin qoodamaa kan jiru akkuma iskiriinii irraa argitan akkaawuntingii lamaan kanaan qeerroon sochii Baalee akka nu bira dhaabbattan jechuudhaan akkaawuntingii lamaan banee jira. Maarigaa isinis ilmaan Oromoodhaa kallattiilee adda addaatiin akkaawuntingii kanarratti akka nu gargaartan gamanumaa isin beeksifna. Oromoota Baaleef tumsuun fedhii osoo hin taane dirqama namummaati. Galatooma.